hordoftoota Masiyaarsiituuf jala jirtu. Bakka jirtetti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo ayyaanati walitti deebinee jira. Baga bara haaraatiin isin gahee barri kun kan jaalalaa, kan tokkummaa, kan waan barbaanne itti argannu nu haa taasisu. Kan biyya ormaa keessa jiru nagaan biyya keenyatti nama galu nu haa taasisu. Biyya keenyaaf illee Waaqayyo nageenya haa buusu jechuun jaaladha. Gabaan biyya keenya yookiin Itoophiyaan kana fakkaatti jechuudha. Kana fakkaatti baay'ee bareeddi. Asitti akkuma argitan hoolotatu jira jechuudha. Hoolota sareen illee jira jechuudha. Sareen garuu kan gurguramu miti, hoolota bichaa gurgurama jechuudha. Hanga fedhillee jireenya biyyaa yoo addatte saree gurguruun hin eegalamne jechuudha. Sareedha. Gatiiwwan hoolotaa meeqaa yoo jennee jechuudha. Baay'ee waddadee jira jireenya biyyaa. Dhuguma baay'ee waddadee. Namni salphaa ta'e bara jireenya waddadee akkuma salphaatti wayiitti ilaalu yookiin jireenya isuma dhuguma waddadee jechuudha. Ani dhagahuun barbaadu gaafa waan tokko waddadee kan kiiloo 5 irradha jechuudha. Kiiloo 5 waan tokkoof jechuudha. Lama yoo natti himan 10 irradha jechuudha. Garuu amma nan dhiise isuma dhugaa dhaggeeffachuu nan dhiise jechuudha. Kuni dabalee kun akkas ta'e kun akkana ta'e nan dhiise jechuudha. Maaliif ofii kootii mala takkittii bichaa malachuu waan qabuuf waa'ee waddinnatii jireenyaa nan dhiise jechuudha. Kanaafiyyuu isinitti himu isin jechuu barbaadetanii gama sanatti immoo lukkoolee jira jechuudha. Lukkoolee jira. Lukkooleen illee akkasuma garuu qaalofteerti baay'ee jechuudha. Duraan lukkuun birrii 12 bitamti. Duraan jechuudha dur yeroo keenya jechuudha. Yeroo ammaatii miti yeroo keenya dur bara durii jechuudha. Lukkuu takkittiin birrii 12 yeroo bitamtu jira jechuudha. Bara durii keessa jechuudha. Bara ammaa kana keessa garuu buuphaa takkittiin birrii 12 gurguramaa jirti jechuudha. Buuphaa takkittiin birrii 12 jechuudha. Kanaafiyyuu jireenyi qaala'uun isaa asumarraa bartu isin jechuu barbaadatan. Kanaadha warroonni maatii keessan obboleewwan keessan as keessatti beektan yoo jiraate illee nagaa jechuu ni dandeessan jechuudha. Gamanuma nagaa gaafachuu dandeessu. Isiniin jechuu barbaadetanii obboleewwan keenya warroonni biyya ormaa keessa jiru jechuudha. Qarshii keenya seeraan qabachuutii qabna jechuudha. Baraadhessuu dhiisuu sirriitti guduunfachuu jechuudha. Sirriitti jechuudha. Sirriitti jechuudha. Galgala yeroo rafnu tiraasii keenya jala yeroo qoshashaa gannullee tusmagaa keenya keessa godhannee kan qasaqasuu qabna malee birrii keenya nurraa talayya'amuu hin qabu jechuudha. Nurraa talayya'amuu hin qabu tusumayyuu ta'e taanan jechuudha. Halkan illee yoo riba keessaa baannan ta'a birrii keessa fakkaatu qabdanii deebitanii rafuu qabdan. Jireenya ammaattee jirta waan ta'eefiyyuu. Jireenyi biyyaa akkuma argitan kun kana fakkaata jechuudha. Waan addaan qabu. Waan addaan qabu jechuudha. Baay'ee waddadee baay'ee dabalee bakka duraanii jiru waan ta'eef. Namallee amannee birrii keenya muluu bamuluu itti kennuun hin barbaachisu. Muluu bamuluu jechuudha. Keessattuu biyya kana keessa waggaa hedduu hojjenne maqaa dhiiratiin mana ijaarree maqaa dhiiratiin lafa binnee maqaa isaatiin bita hundumaayyuu qarshii itti kennee gaafa asii gallu inni garuu mana keessatti sarraatanyaa jedhee mana nuti ijaarre qarshuma nuti itti erginee ijaarre sanii dubartii biroo nu hin sarraatanyaa jecha mana keessatti jiraachisaa nu eega jechuudha. Hin dhuftu jedhee waan yaaduuf, hin turtu jedhee waan yaaduuf jechuudha. Gaafa nuti asii galle garuu badheetti nu ari'aa jechuudha nuti. Kan dadhabee fidu nuyiidha. Qarshii makaraa nyaannee waa meeqa taane xiqqaa guddaa nu ergatee nu tuffatee daa'imti nurratti tuftee hirriiba dhabnee waa meeqa taane qarshii nuti hojjennee finnee hoodhu jennee harkuma keenya nutti kennine booda qullaa keessa yeroo baanutu jiru jechuudha. Yeroo mana keessatti firummaan hin jiru. Namni bineensa walitti ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Namni walii yaaduu dhiisee jira zamana mana keessatti. Namni kan dursa laatu qarshii ta'e ganzaba ta'eera jechuudha. Namni ganzaba namaa kenna obboleettii ajjeesa. Yeroon akkas ta'ee jira jechuudha. Bakka namni dursa ganzabaaf laataa jira jechuudha. Kana kan fide guddinnatii jireenya ta'e jechuudha. Haa ta'u malee nuti qarshii keenya yoo qabanne kanuma hunda jalaayyuu bahuu ni dandeenya jechuudha. Qarshii keenya qabachuu keessattuu warri maqaa dhiiratiin lafa bittanii maqaa dhiiratiin mana bittanii as teessanii tasgabbooftanii ta'e baay'een ajaa'iba. Baay'een ajaa'iba sun dhugaa maal qabda jettee maalaan qabattee amma dhugu
namni sun sitti jijjiiramu dhabuusa maaliin beektan jedhe bara maaliin beekna sun dhugaa dubbachuudha. Qarshiin illee qarshii dhage mana yoo qabaate namni tokko mana kaartaa maqaa isaatiin yoo qabaate maqaa isaatiin lafa yoo bite hanga fedhe dhiirri sun dubartii takka miti dubartii 15 irratti fuudhe mana maqaa isheetiin bitame san keessatti dubartiin biroo jiraachuu hin dandeessu jedhe keessa ari'achuu dandeessi jara lachuyyuu bakka barbaade haa jiraachisu jechuudha niitiisa. Garuu amma kan ta'aa jiru maquma keenyaan lafumaa kaanee birrii keenyatti erginee waa hundaayyuu godhi jennee yeroo mana keenya keessa ari'amaa jirutu jira jechuudha. Argitanii jirtan waan isheet maal akka ta'aa jirtu jechuudha. Waggaa 10 biyya ormaa keessa hojjette har'a hirkattummaa nama jala mana namaa ta'aa jirtu jechuudha. Baay'ee ulfaata. Hirkattummaa qarshiin isheen harkatti qabattee illee galtee hin jiru hojii eegaluudhaaf illee jechuudha. Harka dachaafattee taa'uu fi taa'uu qofaadha. Kuni maal ta'uu keenya yaaduu dhabuu keenya jechuudha. Yaaduu dhabuu. Biyaansi gaafa si galu nam tokko qarshii isa namarratti ergee ittiin hojjisiisaa jiraata yoo ta'eeyyuu yoo xiqqaate 200 250 harkatti qabateeti galu qaba jechuudha. Saniin hojii xiqqoo ishee hojjechuu ni danda'a. Maaf baadiyyaan taane. Maaf baadiyyaan taane jechuudha. Nuti sammuu gaarii qabanne ta'e kana yaaduu dandeenya ta'e kana birrii xiqqoodhaan hojjechuutii ni dandeenya jechuudha. Kanaaf hin gowwoomina. Asitti osoo teenyuu haalli nuuf mijaachuu dhabee biyya gallee maqaa keenya waa bitannee dhufuu dhabuu dandeenya. Yaa ta'u malee garuu akkasiyyuu ta'e harka duwwaa galuun nu hin barbaachisu jechuudha. Namni warqii bitee dhirsatti kenna. Kana baay'ee na ajaa'iba. Warqii bitee namni dhirsatti kennee deewwaan isheen argee jechuudha. Yeroo jalqabaatiif. Yeroo jalqabaatiif jechuudha. Nama sanuu tanaan dura dogongora ishee irratti raawwate nama dhiira tanaan dura ishee irratti fuudhee ishee kan hunda amanuun hin barbaachisu. Nuti dubartoonni jaalannus akkasumatti jaalanna. Maal akka ta'e hin beeku ani boru maal narratti dhufa hin yaadnu jechuudha. Kallattii takkitti hin yaadne isaadha kan nu miidhaa jiru yeroo ammaa keessatti. Of eeggannoo godha qarshii keessan qabadhaa. Mee amma viidiyoo kana keessa mee ilaala dubartoonni jirtu bar dhiira malee. Dhiirri hin fuudhaa dubartii biyya ormaa gargaree inni taa'ee nyaata. Birri isheen asitti argitu dubartii biroo waliin amaggadha akka barbaadetaa jechuudha. Mee jirti ammas keessa mee dubartiin jirtu bar dhiira malee. Dubartoonni biyya ormaa jirti dhiirota bichaa biyya keessa jiru jechuudha. Dhiirri qarshii dubartoota bichaa nyaachuudhaaf. Garuu dhiironni gaariin illee ni jiru. Dhiiruma bichaadha jiru ofiin kan gadiis kan olis deemuun asitti akkuma argarte. Dubartoonni biyya keessa hin jirtu biyya arabaa keessa jirti. Kanaafuu birrii keenya haa qabannu birrii keessa guduunfadhaa. Birrii keenya haa guduunfannu sirriitti jechuudha. Kanumaan isiniin jechuu jaaladha. Yoon isin mufachiisa yoon adda adda dhiifama naa godha. Ayyaana gaarii isin